Gooftaa keenya isa nagaa fi fayyaa nuuf kennuudhaan jiraannee maqaa isaa akka galateeffannuuf carraa kana nuuf kenneef galata dhiyeessaa. Nagaaf araarri ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jenna. Nageenyaa fi eegumsa Kiristoos biraa argannuuf galata ammamii akka inni nurraa qabu beekuu hin dandeenyu. Sababni isaa saba isaa harka seexanaa jala galuu irraa kan ittisu humna Waaqayyoo qofa waan ta'eef, kanaafuu galata ammamii akka inni nurraa qabu beekuu hin dandeenyu. Kanaaf gooftaa keenya isa carraa kana nuuf kenneef galata dhiyeessaa. Isiniif immoo nagaaf ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jenna. Akkuma beekamu lafti nuti irra jiraannu kun harka uumaa ishee keessaa gaafa baate baay'ee bareedduu kan taate, akkasumas gaarotaa fi tulloota, galaanaa fi qaamota bishaanitiin gargar kan baafamtee turte. Mukeetinii fi biqiloonni turanis kan amma jiran irraa dachaa baay'ee kan guddatanii fi bareedan turan. Qilleensonnis qulqulluudhaaf kan fayyaa kennu yommuu ta'u, guutummaan lafaa akka masaraa mootummaa isa ajaa'ibaa bareedee miidhagee mul'ata. Daamis harka uumaa isaa keessaa gaafa ba'e hojjaa dinqisiisaa fi danaa naqa qaamaa walqixxee bareeduun ture. Bifti isaas guutuudhaa fi kan bareede ture. Halluun bifa isaas adii daalachas miti. Gara diimachuutti kan jiru simboo calaqqisa halluu gammachiisaan guute ture. Iwwaanis baay'ee kan miidhagdu, qaama mudaa hin qabnee fi baay'ee kan bareegdu turte. Maatiin keenya jalqabaa utuu cubbuutti hin kufin dursa jireenyi isaanii caalaatti kan Waaqayyoo wajjin walii galee fi gooftaa uumaa isaanii baay'ee kan gammachiisu ture. Har'a garuu dacheen keenya kun ergaa cubbuutti kuftee jalqabee kiristaanotaaf irra jiraachuun kan hin malleef ta'uudhaan gadhee irraa gara caalaa gadheetti adeemuu saffisaan itti fuftee jirti. Har'a biyyi lafaa kun yeroodhaa gara yerootti dhiigni ilmaan namootaa kan irratti dhangala'uu fi ajjechaan lubbuu ilmaan namootaa kan irratti heddummate taatee jirti. Namoonnis jireenya isaanii fooyyeffachuuf kufanii ka'anii, bu'anis ba'anii hojjechaa, imimmaan isaanis ofirra lolaasaa, jireenya isaanii isa fuula duraatiif yaadduudhaan kan guutaman hedduudha. Isaan kun maaliif ta'anii? Biyyi lafaa kunis garamitti imala ishee gochaa jirti? Yeroo nuti keessa jirru kun maaliif caalaatti yaaddessaa ta'uudhaan jabaate? Macaafni qulqulluunis waa'ee addunyaa kanaa waan nutti himu maal qaba? Baay'een namootaa yeroo tokko tokko utuu addunyaan kun gara xumuraatti dhufee hawwina. Dhugaadhumattis biyya kanarraa fooyya'ee feena. Oduun gammachiisaan jiru garuu ardiin keenya kun gara xumuraatti ni dhufti. Biyyi kanarra wayyus dhufaa jira. Garuu ardiin dulloomte kun attamiin gara xumuraatti dhufti?
Yaa obboloota koo warri sagaleen dhugaa Waaqayyoo isiniif baname kutaa maalii taphattu? Oduu biyya lafaa cufamuudhaaf jedhu kana keessatti dhugaa ulfaataa kanatti dammaqxaniittu. Amala keessan ijaarrachuu keessatti, yeroo gati jabeessa araaraa ammaa kana keessatti isa hundumaa caalu keewwattaniittu. Lubbuu keessan waan xuraa'aa hundumaa irraa qulleeffataa jirtu. Hojiin keessan jireenya amantii keessanii wajjin wal fudhata. Gaaffiin jedhu garaa dhugaadhaa fi hidhiiroo qabuun kan gaafatamudha. Biyya lafaa kana irratti jijjiiramni guddaan isaa ta'uudhaaf jira. Akkaataan biyyi lafaa amma itti jirtu yeroon gidiraa yookiin rakkinaa sirriitti akka dhiyaatan mul'isa. Gaazexoonni guyyaa guyyaatti ba'an isa dhiyootti gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru wal'aansoo kan mul'isaniin kan guutamanidha. Hatuunii fi lubbuu ajjeesuun bakka hundumaatti raawwatamaa jira. Hafuurri seexanaa nama keessa bubbuluudhaan lubbuu ijoollee xixinnoo dhiirotaaf durbootaa balleessuun akkuma itti fufeetti jira. Magaalota gurguddoodha jedhaman keessatti hiyyummaa fi joonja'ummaan kan gaggeeffaman, irbaata ga'uu, bakka bultii fi kafana dhagnaa dhabuudhaan karaarra kan bulan hedduutu jira. Dafanii ta'uudhaaf kan jiran milikkita yerichaaf akeekkachiisa kenname maaltu deebisuu danda'a? Warra biyya lafaa kanatti maaltutti dhaga'ama? Amala isaanii ijaarrachuu keessatti geddarama maalitu mul'ata? Haa ta'u malee har'a addunyaa keenya irratti taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an keessatti yaadni Waaqayyoo ni dubbifama. Isaan karaa baay'ee keessaa tokko kan ittiin Waaqayyoo sodaa isaan fuula dura jirutti dhiirotaaf durboota dadammaqsuu barbaadudha. Mee taateewwan yeroo xumuraa kan ittiin Waaqayyo saba isaa dammaqsuu barbaadu waliin haa ilaallu. Taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an kan ittiin Waaqayyo saba isaa dammaqsuu barbaadu keessaa inni jalqabaan jeequmsa siyaasaadha. Baay'ee kan nama dhibu taateen kun kan inni raawwatamu yeroo hojiin fayyisuu gara xumuraatti adeemudha. Yeroon kun yeroo itti mootonni addunyaa haaranii dheekkamanidha. Bara keenyas raawwachaa kan jiru sirriidhumatti kanadha. Mootonnis aaraniiru. Biyyoota baay'ee beekamoo ta'an gidduu kan jiru waliigaltee dhabuu fi mataa ofii jaallachuudha. Akkuma kana waggaa waggaadhaan baajanni lolaaf ba'u akka dabaluu fi loltoonni akka jabaatan humni hidhannoo meeshaa lolaa bal'inaan addunyaa keenya irratti godhamaa jira. Lola isa tokkotti fufee kan biraatu dhufa. Nagaan akka bu'uu fi warri yaalii godhan wal dhabdee balleessuuf daandii ga'aa ta'e osoo hin argatin rakkinoonni kan biraan itti daddabalanii quunnamu. Barreessaan seenaa Biritaaniyaa tokko akkana jechuun barreesse. Seenaa ilmaan namootaa keessatti akka jaarraa 20ffaatti dhiigni dhangala'ee hin beeku. Jaarraa waraanni utuu walirraa hin citin itti godhamedha. Guutummaa biyya lafaatti yeroo waraanni itti hin godhamin hafee yeroo muraasaa qofaadha.
baay'ee kan nama gaddisiisu addunyaa keenya irraa yoo ilaalle addunyaa waraanaa fakkaatti. Gabaasni World Watch Institute jedhamu dhiyaate akkana jedha. Namoonni jaarraa 20ffaatti waraana godhameen du'an dhaloota Kiristoos booda jaarraa jalqabaatii kaasee hanga bara 1819tti namoota waraanaan dhumanirraa harka 3 caala. Sababii waraanaatiin nama jaallannu tokko du'aan dhabuun gadda ammamii akka namarraan ga'u tilmaamuun hin ulfaatu. Namoonni addunyaa yeroo sanaa keessa jiraachaa turan yaadni isaan yaadan karoorsan yaada akkas jedhudha. Jeequmsaa fi jibbi addunyaa keenya kanaan booddee raawwate kan ittiin fufne ammaan booddee ittiin fufu jechuudhaan yaada isaanii kaasanii dubbatu. Garuu ammayyuu addunyaa keenya har'aa yoo fudhanne ilaalle lolli baay'eetti fufee jira. Beektotaadhaaf gurguddoota addunyaa kanaa kan jedhamanis rakkoo kana furuu hin dandeenye. Kun immoo kan inni agarsiisu mallattoo yeroo xumuraati. Namni martuu waa'ee nagaa dubbata. Garuu macaafni qulqulluun kan barsiisu dhama'iinsi namni nagaadhaaf taasisu kamiyyuu utuu iddoon gahin karaatti hafa. Waa'ee nagaa dubbatu garuu waraanaaf of qopheessu. Tokkoffaa Tasalonqee 5:3 akkas jedha. Namoonnis nagaadhaa gabiidhaa utuma jedhanii badiisni itti yaadameen akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irraan ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru jedha. Taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an keessaa inni lammaffaan kan ittiin Waaqayyoo sodaa isaan fuula dura jirutti dhiirotaaf durboota dadammaqsu barbaadu beeladha. Addunyaa kana irratti namoonni hedduun quufanii kan bulan irra nyaata qoonqoodhumaaf argatanii kan nyaatan barbaachaaf kan jooran lakkoofsi isaanii ammana hin jedhamu. Beela kanaan addunyaa kana irraa waggaa waggaadhaan namoota miliyoona 50tu du'a. Guyyaa guyyaadhaan immoo miliyoona 156tti kan siqatutu du'aan lubbuu isaanii addunyaa irraa dhaba. Jiraattota bara kanaa lafarra jiraatan keessaa persentiin 60 nyaata madaalawaa hin taane qoonqoodhumaaf argataniif nyaatu. 20% beelaan lubbuu isaanii guyyaadha gara guyyaatti dhabaa oolu. Taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an keessaa inni sadaffaan sochoo lafaa gurguddaadha. Wangeela Luqaas 21:11 akkas jedha. Sochoo lafaa gurguddaan beelli fi dha'ichis biyya hundumaatti ni ta'a. Wanti rommisiisaanii fi milikinni gurguddaanis waaqa irratti ni ta'a. Yuunaayitid Isteetsitti gareen hambaa lafa keessaa qoratu tokko waggaa waggaadhaan giddu galeessaan sochoo lafaa gurguddaa kan ta'an 19 akka ga'u ni eegama jechuudhaan dubbata. Sochii lafaa kun humna guddaa waan qabuuf gamoowwan irra miidhaa geessisuu fi lafa tarsaasuu danda'a. Kana malees giddu galeessaan sochii lafaa humna guddaa qabanii fi guutummaatti gamoowwan barbadeessuu danda'an waggaa waggaadhaan ga'aniiru jechuudhaan dubbata.
inni arfan dha'ichootadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 7. Akkasuma Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 35 irratti kan agarru daawwaadhuma jabanaa akkan addunyaa keenya irratti baay'atee jiru keessa dhibeen du'aaf saaxila nama baasus ammaataa adeemuu isaa biyya lafaa keenya irratti argina. Gama yaalii fayyaatiin guddinni argamus dhukkuboonni duraan turanis ta'e dhukkuboonni haaraan ilmaan namootaa irra balaa gurguddaa geessisuun lubbuu ilmaan namootaa dachee kanarraa dabarsaa oolu. Yeroo har'a addunyaa keenya irra jiraannu keessatti dhibeewwan gurguddaan ilmaan namootaa irra ga'aa jiran, isaan kun kan isaan agarsiisanii mallattoolee yeroo xumuraa kan ta'an keessaa isa tokkodha. Isaan kunis kan itti Waaqayyoo ilmaan namootaa dadammaqsu barbaadudha. Baay'ee kan nama dhibu dhibeewwan daddarbaa bara kana ammaatan hedduutu jiru. Isaan kun hundumti isaanii amma Gooftaan keenya Yesus Kiristoos lammaffaa deebi'ee mul'atutti kan itti fufanidha. Taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an keessaa inni shanaffaan Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irratti kan nuti agarru raajota sobduudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 8 akkas jedha: Yommus Yesus hubadhaa, hin gowwoomfaminaas. Baay'een ani Kiristoos yerichi eegames ga'eera jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Isin garuu isaan duukaa hin bu'inaa jedha. Yeroo xumuraa kana keessaa hedduu dabalaa kan adeeman, akkasumas bachuun namoota daandii dhugaarraa kan jal'isan raajonni sobduun addunyaa keenya irratti heddummataa jiru. Isaan kun hundumti isaaniiyyuu kan isaan agarsiisan akka Gooftaan keenya Yesus Kiristoos deebi'ee mul'achuudhaaf jedhaa jiru ilmaan namootaatti kan mul'isanidha. Yeroo xumuraa kana keessattis addunyaa keenya irratti bal'inaan kan dabalaa adeemanidha. Taateewwan yeroo xumuraa kan ta'an keessaa inni ja'affaan gaa'ila saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamudha. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 26-27. Akkasumas Leewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 22-23 gaafa dubbisnu isaan kana hundumaa agarra. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 26-27 akkas jedha: Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennametti diddiirratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaa irraa jal'isuu isaaniitiif adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru jedha. Eertuu kana keessatti kan nuti agarru gaa'ila saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu jechuunis dhiiraa fi dhiiraa akkasumas dubaraa fi dubara gidduutti kan gaggeeffamu agarra. Addunyaan bara bishaan badiisaa akka isheen baddu kan taasise keessaa tokko gaa'ila seeraan alaati. Waaqayyo jalqabatti Addaamiif haadha manaa tokko qofa kennuudhaan gaa'ila kabajuusaa mul'ise.
Gaa'illi saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu kun addunyaa durii keessatti Waaqayyoodhaan kan dhorkame turedha. Akkasumas baay'ee ciiggaasisaa kan ta'edha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 fi 23 gaafa dubbisu ijoollee Israa'elootaa gidduutti gaa'ila baay'ee ciiggaasisaa ta'edha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 fi 23 akkas jedha: ati akka nama dubartii wajjin ciisutti dhiiraa wajjin hin ciisin. Kun wanta ciiggaasisaadha. Ati akka nama dubartii bira ga'utti horii keessaa tokko bira illee geessee wajjin ciisuudhaan of hin xureessin. Dubartiinis horii wajjin ciisuudhaaf of hin kennin. Wanti akkasii kun waliin maku waan ta'eef yeellaasisaadha jedha. Eertuu kana irratti kan nuti hubannu Waaqayyoo biratti ciiggaasisaa kan ta'e gaa'ila saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu jechuunis dhiiraaf dhiira, dubaraaf dubaraa, akkasumallee namaaf horii dabalateedha. Har'a garuu addunyaa keenya yoo fudhannee ilaallee ilmaan namootaa gaa'ilaa horii wajjin yommuu isaan gaggeeffatan addunyaa keenya irratti agarra. Addunyaan keenya irraa gaa'ila akkasii keessa jirti. Biyyoonni har'a addunyaa keenya irraa gurguddoodha jedhaman hedduun isaanii gaa'ila dhiiraa fi dhiiraa akkasumas dubaraaf dubaraa ayyamtee eebbisiistee wal fuusisaa jirti. Sabni hedduun ammoo akka isaaniif ayyamamuuf hiriira ba'uudhaan gaaffii isaanii gaafataa jiru. Cubbuun inni addunyaa duritti ijaa baafannaa Waaqayyoo waame arras ni jira. Sodaan Waaqayyoo onni namootaa keessaa badeera. Seerri Waaqayyoos tuffatamee iddoo dhabeera. Addunyaa keenya gaafa agarru taateewwan ta'an jiran kun hundumti isaanii kan isaan agarsiisan balaan suutaa akka isaan dhiyaachaa jiranidha. Biiftuun samii keessaa daandii geengoo isaa qabatee ni ifa. Samiinis ammayyuu ulfina Waaqaa hima. Namoonnis ammayyuu ni nyaatu ni dhugus. Biqiltus dhaabaa, ijaaraa, fuudhaa fi heerumsiisaas jiru. Daldaltoonni ammayyuu ni bituu ni gurgurus. Namoonni asiif achi wal daddarbataa taayitaa olaanaadhaaf walitti falmaa jiru. Warri gammachuu jaallatan manneetii tiyaatiraatti yaa'aa, kanaanis firdi dhiyaachisaa, kaanis kumaaratti yeroo isaanii yommuu isaan dabarsan addunyaa keenya irratti agarra. Garuu wanti baay'ee nama dhibu yeroon araaraa dafee cufamaa jira. Dhimmi tokko tokko namootaa barbaraan cufamuudhaaf jira. Amma yeroon araaraa cufamutti, balballi araaraas barbaraan cufamutti namoonni goyomsaa dachee kanaatiin qabamanii keessatti kufanii argamu. Kanaaf addunyaa keenya irratti har'a wanti nuti agarru Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee mul'achuudhaaf akka inni jedhu, akkasumas yeroo itti Gooftaan mul'achuudhaaf jedhaa jiru akka inni jala ga'ee taateewwan addunyaa keenya irratti mul'isan isaan kan hundumaa agarsiisu. Kanaaf qophii keenya kanarraa waa hedduu akkasiin barattan abdii guutuu qabna. Warroota qalbii isaa jijjiirratanii guyyaa tokko warra fayyan keessaa qooda akka qabaannuuf Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu isiniin jedha.